namaa jabeessu. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo biyya keessa fi biyya alaatti kan argamtan obboleessii obboleettiin hundumaa keessaniifiyyuu nagaan nagara caaluu nagaan Waaqayyo gooftaa maccaa dachaa isiniif haa baay'atu. Saba kakuu akkam ooltanii akkam jirtu hundumti keessaniyyuu nagaadha. Anis nagaa kootii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni nagaa koo baay'isee inni nagaa keessan baay'isee madda nagaa koof madda nagaa keessanii kan ta'e Kiristoos galataaf ulfina guddaa argatu. Akkam isin bira hunduu nagaa hunduu gaadha miti. Hariiroo gooftaa wajjin qabdanii maal fakkaata? Wanti hundumtuu nagaadha. Ana biras kan jiru nagaadha. Gooftaan keenya eebbifamu. Inni karaa hundumatti kallattii hundumatti nu gargaaree ayyaana isaa araara isaa nuuf baay'isee Barumsa irratti nu baatee ciisee nu dabarsee saasii nu ga'ee gooftaan keenya maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Galannii fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani akka Waaqayyoo keenyaa hin jiru. Eessumattuu hin argamu. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoo waaqarraa guddaa godhee isin haa eebbisu. Ayyaanni isaa isiniif haa baay'atu. Hundumti keessaniyyuu maqaa Waaqayyootiin eebbifamaa 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 isiniin jechuu jaaladha. Akkasumallee warroonni sagantaa kana qopheessitanii waamicha nu gootanii Waaqayyo waaqarraa guddaa godhee isin haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan maqaa Waaqayyootiin haa eebbifamu. Eebbi addas isin argatu. Maqaa gooftaa maccaatiin eebbifamaa. Eebbaaf ta'a. Eebba adda ta'e gooftaan koo guddaa godhee isin haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasumallee warroonni tajaajilamaa jirtan maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbifamaa isiniin jechuu jaaladha. Gooftaan maccaa dachaa godhee isin haa eebbisu. Maqaa Waaqayyootiin eebbifamaa isiniin jedha. Hundumti keessaniyyuu maqaa Waaqayyootiin eebbifamaa. Gooftaan maccaa hanga dhumaatti cimsee mana isaa keessa isin haa dhaabu. Ayyaanni isaa isiniif haa baay'atu. Hundumti keessaniyyuu maqaa Waaqayyootiin eebbifamaa isiniin jechuu jaaladha. Galannii fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni carraa akkanaa nuuf laatee akka isa galateeffannuuf gaarummaa isaa akka dubbannuuf mana isaa keessa akka deddeebinuuf inni walitti nu qabee inni qilleensa irratti mana hin cinne nuuf ijaaree gooftaan keenya maqaa isaa kan eebbifame haa ta'u. Galannii fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hundumti keenya isaan gargaaramnee baruu isaa irratti baattamnee iddoo kana lafa kana keenya jirra. Inni nu jaalatee inni nu gargaaree inni bu'aa bayii hundumaa keessatti nu wajjin ta'ee gooftaan keenya galataaf ulfina guddaa argatu. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yeroo kanatti immoo walii wajjin taanetu Waaqayyoo keenya in galateeffanna. Innis immoo kan nurraa barbaadu galata duwwaadha. Warqiif meetii osoo hin taane galata duwwaa nurraa barbaadu. Nus Waaqayyoo keenya isa nu jaalatee isa bu'aa bayii hundumaa keessatti nu wajjin ta'ee isa badiinsa nu oolchee isa kufuu nu oolchee isa nyaatamuu nu oolche kana Waaqayyoo keenya in galateeffanna. Gurri diina keenya haa dhaga'u. Nu in galateeffanna. Yesuus gooftaadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoo keenya in galateeffanna. Gooftaan koo guddaa godhee isin haa eebbisu. Hundumti keessa amanamaadhaaf tolaaf jaalatamaa gooftaa abbaa keenya. Ati Waaqayyoo keenya, ati abbaa keenya, ati tiksee keenya, ati da'oo keenya, ati oolchaa keenya, ati oggalchaa keenya. Ati waan hundumaa keenya gooftaa. Karaa hundumatti kallattii hundumatti nu gargaartee ayyaana kee araara kee nuuf baastee barruu kee irratti nu baattee nu ceesiftee nu dabarsitee iddoo kanaan lafa kanaan nu geessee jirta. Kanaaf yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa nu sabni kee tokko taanetu walii galleetu galata siin jenna. Waa'ee gaarummaa keef, waa'ee tola keef, waa'ee gargaarsa keef, waa'ee abbummaa keef waan hundumaaf abbaa galata siin jenna.
nu gargaarte, nu wajjinan taate, nu ceesifte, nama nu taasiste, badiinsa nu oolchite, kufuu nu oolchite, nyaatamuu nu oolchite, yelloo fi qaayii nu oolchite, balaa dingataa nu oolchite, manaa ba'anii karaatti hafuu nu oolchite. Kanaaf Abbaa galata siin jenna. Kanaaf Abbaa maqaa kee ol qabna. Si eebbisna, si kabajna Iyesuus. Ra'uli Waaqaaf lafaa galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yeroo kanatti yaa Waaqayyo Gooftaa galata siin jenna. Waa'ee carraa addaa nuuf laatte kanaaf galata siin jenna. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ati Abbaa keenya, ati gargaaraa keenya, ati fayyisaa keenya, ati rakkoo keenya, ati oolchaa keenya, ati oggalchaa keenya, ati waan hundumaa keenya Abbaa, waan hundumaa irratti galata siin jenna. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Jaalallee dhugaa keenya kan taate, daadhannaa keenya, ulee ce'umsa keenya, ulee dhaabbata keenya, bu'uura jireenya keenya, diinagdee jireenya keenya Abbaa, iddoo aarra galfii keenya galata siin jenna. Galata irratti galata siin jenna. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Gurri diina keenya haa dhaga'u. Sabni kee galata siin jenna. Si galateeffanna. Maqaa kee ol qabna. Si eebbisna, si kabajna. Ra'uli Waaqaaf lafaa galanni ulfinni